Kabajamootaaf jaalatamoota hordoftoota Simboo Tuubii kan taatan nageenyi araarri waaqayyoo bakka afala jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagumaa jireenyi badhaadhaa isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu torbee darbee dhaabbilee yookiin jaarmiyaalee kan jedhu isiniif dabbiseen ture. Har'a immoo kan itti fufu sadaffaa sirnoota araaraa kan jedhu walii wajjin dhaggeeffanna. Akka dhaggeeffattanii sabiskiraayibii, laayik, sheer gootanii akka na jajjabeessitan abdii isinirraan qaba. Egaa gamanumaan gara sagantaa keenyatti dabarraa. Tokko sirna gumaa. Jechi gumaa jedhu jecha afaan Oromoo yoo ta'u, ka'umsi isaa foon horii gosoota namni jalaa du'eef warra ajjeesaniif xixiqqaatee guyyaa araaraa nyaataaf kan hiramu yookiin kan kennamudha. Uummata Oromoo biratti lubbuu namaa balleessuu dhiisii lubbuu beelladaa illee dabarsuun dhorkaadha. Haaluma kanaan ajjeechaa dhiiga gurraachaa fi diimaa jechuun bakka lamatti qoodamu. Tokko dhiiga gurraacha kan jedhamu ajjeesa haala qabatee jala ciisuun nama kan ajjeesu yoo ta'ee fi erga ajjeesee booda gocha hin taane qaama namaa ajjeesee irratti kan raawwatu yoo ta'edha. Gochi akkasii dhaabbilee aadaa cimaa kan horsiifatudha ta'a. 2. Dhiiga diimaa kan jedhamu immoo walitti bu'insa jireenya guyyaa guyyaa keessatti akka tasaa dogoggoraan ajjeechaa raawwatamuuf kan murtee kennudha. Kanneen lammiilee alatti ajjeechaawwan adda addaa yoo raawwatan gara lamatti deebisuun beenyaa dhiigaa yookiin gumaa ni raawwatama. Bokkuu fi abbaan bokkuu Oromiyaa gaggeessitoota gadaa biratti ulfina guddaa qabu. Bokkuun yeroo baay'ee walitti bu'insa uummataa keessatti ka'uu fi kan lubbuu namootaa balleessu akkasumas duula gosoota Oromoo jidduutti godhamu tasgabbeessuu yookiin lola dhaabuuf kan bahudha. Gosoota Oromoo keessatti walitti bu'insi yoo ka'e abbaan bokkuu adda ofii irra kaa'ee gara iddoo waldiddee isaanii seena. Sanaa booda isa tarkaanfate kana lolaa kaasu yookiin eeboo darbatu hin jiru. Kana malee humna diinaa ka'ee biyya loluuf yoo ka'e abboota gadaa gosa isaanii hubannoo dhabuu yoo callisan uummata akka duulaaf ka'umsa diinaa ofirraa ittisuu labsii kan itti godhamudha. Kallachaa fi caaccuu. Kallachi meeshaa hoodaa yookiin ulfaa godhatamu yeroo tokko oddoo jedhanii kan waamanis ni jiru. Kallachi kabaja qaburraa kan ka'e ulfa jedhanii namoonni ni waamu ni jiru. Kallachi sadarkaa lama qaba. Innis kallacha kormaa fi kallacha lafaa jedhama. Iddoo kallachi jiru caaccuun argamuun dirqama. Abbaan warraa kallacha isaa yoo qabatu haati manaa isaa immoo caaccuu ni baatti. Araarri kallachaa fi caaccuun godhamu hin diigamu. Kallachi ulfa yookiin immoo dubartii qabattuun iftoomudha. 4. Jaarsummaan rakkoo maatii tokkoo hiikuu irraa kaasee hanga rakkoon biyya tokkoo furutti jaarmiyaan gahee guddaa taphachuu danda'a. Keessattuu uummanni Oromoo keessatti wal dhabdeef walitti bu'insa sadarkaa kamittuu ta'a. Walitti bu'insa waldiddee uumame jaarsummaan maatii yookiin ollaatti furmaata yoo dhabe gara jaarsolii naannoo fi abboota gadaatti akka ilaalamu ni ta'a. Hiikoon yookiin furmaatni yoo dhabame
seeratu itti tumama. Adeemsi kunis jaarsa ollaa, eeboo, eebba, ree, gosaa fi gumii jedhama. Siiqqee yookiin siinqee. Gadaa keessatti walitti bu'insi waldiddeen hambisaa walqixxummaa dubartootaa dhugoomsuuf seerri itti tumamu mirga dubartootaa kabajuu sirna milkaa'ee tumsuu jaarmiyaan siiqqee dhugaa ni baha. Siiqqeen ulee qalloo sororoo muka leemmanaa yookiin harooressa irraa murtee tolfamu kan dubartiin heerumte guyyaa gaa'ela ishee qabatte ibsama. Siiqqeen mallattoo hormaataati. Kan daa'ima deesse ittiin hammattu hawwii dhalootaati. Kan malee milkii, qabeenyaa fi jireenya gaariiti. Siiqqeen kan qabeenya ishee itti fo'attudha. Kunis mirga qabeenya ishee ittiin mul'isudha. Siiqqeen kan hammeenyaa dhiiraa ittiin ofirraa ittisu, kan mirga ishee ittiin eegumsiisudha. Dhiirri aadaa Oromoo keessatti dhalatee kamiyyuu dubartii siiqqee qabatte hin dhaanu, hin miidhu. Siiqqeen kennaa haadha ishee waan ta'eef ni kabaja. Kanaafuu siiqqeerra ejjettee kan miidhuu fi kan dhaanu yoo ta'e gosa qeeqaa fi adabbii guddaatu eeggata. Gama biraatiin waldiddee yookiin walitti bu'insi gosa lamaa gidduutti uumame furtuu yookiin hiikuu siiqqeen gahee guddaa qabdi. Yeroo walitti bu'insi akkasii uumamu dubartiin siiqqee ishee qabattee mucaa yoo qabaattes baachuun, ijoollee sadarkaa kaasuu, gosa of duuba hiriirsuun furuu, dargaggeessa gareewwan lamaan gidduu seenuun araarsiti. Jechi walitti bu'insaa akka dhaabbatu taasisu. Yeroo kana abboonni gadaa jaarsolee dubartootaa fi ijoollee kanneen arganii gareewwan wal dhabdee lamaan deebisuun kan miidhameef beenyaa kennuu, rakkoo isaanii karaa nagaan akka hiiktu taasisa. Siiqqeen qaamota garaa kaabaa kan akka Walloo, Gujii, Raayyaa fi Warjaatii keessatti qotii jedhanii hojii bifuma walfakkaatuun rakkoota hiikti. Irreecha yookiin yaa'ii galateeffannaa Oromoo. Uummanni Oromoo waaqa tokkicha amanee waaqa tokkicha kana dhaggeeffata yookiin furmaata kan itti qaban uummanni waaqa dachaa kanatti jedhee nama ta'e kan dhugaa kan shakku yoo arge waaqa hunda ta'e kana akka itti murteefneef gara isaa qulqulluudhaan araara kadhataafi. Akka amantaa fi falaasamaa uummanni Oromootiin uummanni ardii irraaf dachee keessaa hundi gocha humna waaqaa isaa uume mul'isu jedheeti yeroo mara uumaa isaa yeroo ba'aaf galu ija isaa ol fudhatee ilaalee holqa hooqubaa yoo yaa Waaq jedhee icciitii humna waaqaa tokkicha karaa uumamoota kana ibsee jedhee amana. Haaluma kanaan irreechi bifa aadaatiin sirna galateeffannaa fi kadhaa waaqaaf taasifamudha. Galateeffannaa fi kadhaan kun iddoowwan humna uumaa waaqaa bifa adda ta'een itti mul'ata keessaa tulluu fi malkaa bakkeewwan galateeffannaa bebbeekamoodha. Iddoo lamaan kun waan seerichi itti bal'ichee achi irraa raawwatamuuf jecha malee akkaatuma lafa qubannaa Oromootiin bakkeewwan biroo irreeffannaa itti raawwatan hin jiran jechuu miti. Irreechi tulluu kan itti kabajamu ji'oota
bonaa darbanii yoo bokkaan arfaasaa itti roobuu qaba jedhamee eegama keessatti kan raawwatamudha. Irreecha malkaa wayita jiini gannaa darbuuf jedhu baatii fulbaanaa gara walakkaa keessatti irreechi malkaa adeemsifama. Jiini fulbaanaa jalqabaa waqtii biraa waan ta'eef haalli qilleensa gannaa jijjiirama itti agarsiisu eegaludha. Magaala Bishooftuu malkaa irreechaa guddaa akka Oromiyaatti bal'inaan kan itti kabajamu hora Al-Sadee jedhama. Horri Al-Sadee abbaa malkaa horaa kabajama. Horri hora Al-Sadee jedhamee horri Al-Sadee abbaa malkaa hora sanaa gosa Liiban keessaa kan ta'ee fi horri kun maqaa isaa irraa kan ka'u kan moggaafame. Haa ta'u malee bara 1912 kan amma horri Finfinnee akka Oromiyaatti ta'ee kabaja biyyattii dursee qabachuun haala ho'aan hawwata ta'ee waggaa dheeraa booda deebi'ee barreeffamee kabajamee jira. Egaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya haga ammaatti kan isiniif dubbisaa ture jaarmiyaa yookiin dhaabbilee Oromoo kan jedhudha. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Subscribe, like, share gochuudhaan akkana jajjabeessitan warri maatii kiyya hin taanes akka maatii naa taatan kabajaan isinan gaafadha. Waan gayyonaatti na wajjin turtaniif turtii gaarii. Kabajamootaaf jaalatamoota hordoftoota Simboo Tuubii kan taatan nageenyi araarri Waaqayyoo bakka haala jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagumaa jireenyi badhaadhaa isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu torbee darbee dhaabbilee yookiin jaarmiyaalee kan jedhu isiniif dubbiseen ture. Har'a immoo kan itti fufuu sadaffaa sirnoota araaraa kan jedhu walii wajjin dhaggeeffanna. Akka dhaggeeffattanii subscribe, like, share gootanii akkana jajjabeessitan abdii isinirraan qaba. Egaa gamanumaan gara sagantaa keenyatti dabarraa. Tokko sirna gumaa. Jechi gumaa jedhu jecha afaan Oromoo yoo ta'u ka'umsi isaa foon horii gosoota namni jalaa du'eef warra ajjeesaniif xixiqqaatee guyyaa araaraa nyaataaf kan hiramu yookiin kan kennamudha. Uummata Oromoo biratti lubbuu namaa balleessuu dhiisii lubbuu beelladaa illee dabarsuun dhorkaadha. Haaluma kanaan ajjeechaa dhiiga gurraachaa fi diimaa jechuun bakka lamatti qoodamu. Tokko dhiiga gurraacha kan jedhamu ajjeesa haala qabatee jala ciisuun nama kan ajjeesu yoo ta'ee fi erga ajjeesee booda gocha hin taane qaama namaa ajjeesee irratti kan raawwatu yoo ta'edha. Gochi akkasii dhaabbilee aadaa cimaa kan horsiifatudha ta'a. 2. Dhiiga diimaa kan jedhamu immoo walitti bu'insa jireenya guyyaa keessatti akka tasaa dogoggoraan ajjeechaa raawwatamuuf kan murtee kennudha. Kanneen lammiilee alatti ajjeechaawwan adda addaa yoo raawwatan gara lamatti deebisuun beenyaa dhiigaa yookiin gumaa ni raawwatama. Bokkuu fi abbaan bokkuu Oromiyaa gaggeessitoota gadaa biratti ulfina guddaa qabu. Bokkuun yeroo baay'ee